sirba amma dhufaa jiru kan amma haala yeroo irratti kan hojjetame. Mata dureen isaa Oromiyaa roorroon farraa falmadhu tiidoo ofirraa. Roorroon farraa falmadhu tiidoo ofirraa. Finfinneef shaggarii roorroon farraa falmadhu tiidoo ofirraa. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Bridge Media biyya alaaf biyya keessatti argamtan marti keessan. Nagaan keenya jaalalaa fi kabajaa bakka jirtanitti sana dhaqqabachaa kun qophii keenya Bridge Artii torbeetaa tokko simbira ga'udha. Qophii keenya arraatiin immoo keessumaa qabanneeti kan isiniif dhiyaannu qopheessitoonni qophii kanaa ana Qiddist Baqqalaa akkasumas eebbisaa jiru wajjiniin turtii kan taasisnu haga xumura qophii keenyatti nu faana tura isiniin jenna turtii gaarii qabaadha. Ayyee galatoomii Qiddisti kuni Qiddistuma kaamera maaniin keenya nutti taa'imu. Qiddisti ati mataa torbee darbee rifeensa torbee darbee dhadhaadhaan guddise sanii. Ayyee keessummaan keenya irraa egaa Qiddist kan asitti mul'atu kun mucaa lafaa ba'uu yookaan ol guddataadha. Artiistidha yookaan immoo weellisaadha. Weellisaan keenya yookaan immoo keessummaan keenya irraa Fayyisaa Addunyaa jedhama. Maqaan isaatiyyuu ajandaa tokko ta'ee nuuf haa taa'uun jedha. Fayyisaa Addunyaa gaafa jedhan maaliin wal qabatee akka ba'e ibsa bal'aa barbaanna nuti akka miidiyaa keenyatti. Bara kana Fayyisaa Addunyaa yoo nutti dhiyaate gaarii qaba. Ayyee fayyee baga nagaan dhufte. Ayyee baga nagaan nu eddanii galatooma Qiddittii fi eebbanii. Istuudiyoo keenyatti keessummaa keenya kabajaa taatee waan affeeramteef guddaa galatoomsiin jenna maqaa uummata bal'aatii fi miidiyaa keenyatiin. Fayyee galatoomiyatis mee fayyee egaa amma tokko ofirraa sa'ii fayyeen eenyunni Fayyisaa Addunyaa maqaa kee abbeet gootee kaateerti isheen of barsiisan. Egaan kan inni dhaladhe godina Shawaa Kaabaa ana warra Jaarsotti. Abbaa koo Addunyaa Baaruu fi haadha koo Caaltuu Naggasaa irraan dhaladhe. Akkuma beekamu fayyisaa kan naafataniif maatiin koo maqaan tokko yeroo moggaafamu waa sababeeffachuudhaan moggaafama. Yeroo san keessatti xiqqoo maazirii kun ni dhukkuba tureeyyu. Akkuma nadeessee maaziriin koo fayyite. Kanaaf fayyisaa jedhanii naa baasanii. Asumaan Fayyisaa abbaan koo Addunyaadha. Jalqabu ba'ee waan Fayyisaa Addunyaadha inni naa moggaasan malee maqaa amma eegga jijjiiramni eegga waa'een Oromummaa of baruun kun dhufee kan inni moggaafe iddoo ta'in kanuma maatiin koo dursatti naa moggaasanii yaa'ame. Fayyisaan Addunyaa duruma jira ba'e. Maqaa ganamaa. Maqaa ganamaa. Haa duruu jira. Duruu jira. Jijjiiramaan waan wal qabatu miti Fayyisaan Addunyaa. Qootu ta'e ameen jedha akka. Ameen. Waldaa waan hin jiru natti fakkaachaa jira. Tole mee Fayyisaa karaa aartii akkamitti galte? Fayyisaan aartii akkamitti jalqabe? Egaa ani aartii baay'een jaaladha. Yeroon baradhu irraa kaasee walaloo yeedaloo barreessan ture. Yeroo sana walaloo yeedaloo ijoollee baay'eedhaallee kenneen ture. Yeroon kutaa 10 baradhu sirba yeroo duraatiif koyyaa sanboontu mucayyoo warra galaanii ormi sobeen nutti seeqa wal bulfachuun malaanii kan jedhu hojjedhee ture kutaa 10 baradhu. Achirraan kaasee immoo yeroo darbii waggoota lamaan darban dura sirba irreecha hojjedheen ture. Warri Finfinnee galma keenya yerreeffannu hundi keenya qeerroof qarreen hunduu yaa'e ora Finfinneetti wal ga'e kan jedhu haala saniin weellisee ture. Amma immoo sirba roorroon farra roorroon diina. Sirba qabiyyeen sirba amma haaraa baay'ee gadhiifamuuf jiru kun kaaming sun irra kan jiru kun roorroon farra jedha.
isa irratti haasa'uuf jennaa yeroo bal'aa kenninee fi kanaafuu egaa of nu barsiisee jira sirboota yoo xiqqaate hanga ammaa sirboota 3 of harkaa qaba akkasumas immoo yeedaluu fi walallullee namaaf kennaa jira jedhee barataa ta'ee tan hanga yookaan immoo mana barumsaa taa'eeti kan sirba jalqabe. Akkasumallee na walaleessa jedheera. Egaa ka'umsi isaa maal ture sirba akkanumatti dinqisiifattee itti seente moo amma sirba dura baastee san baasuu keetiin dura maal ture akkasuma? Yeroo baay'ee sirba Hacaaluun dhaggeeffadha ture. Hacaaluu baay'een jaalladha. Hacaaluu bichee miti aartistoota Oromoo keenya baay'een jaalladha ture. Sirba Hacaaluu san yeroo baay'ee nan dhaggeeffadha. Osuman isa dhaggeeffadhu walaloo gaafan barreessu yeedaloo gaafan barreessu nama tokko gaafadhee osoo hin taane sirba dhaggeeffachuudhaan ofittummaa mataa koo fudhachuudhaan barreessa ture. Sirba Hacaaluu tokko sirban baay'ee jaalladhu sirban baay'ee tokko itti gammadu oolmaa kee tolfaatee kanatti anaaf oolte rakkinaaf gadadoo tana faana argitee kan jedhu sani yeroo baay'ee dinqisiifattaa iyyuu. Baay'ee dinqisiifadha baay'een jaalladha sirba kana. Kanaafuu gara sirbaatti dhufuu keetiif xiqqaatus baay'atus Adeemsa naa ta'e. namootatu ka'umsa si ta'e yookaan immoo weellisaa kanaan dura ture fakkeenya Hacaaluu akka fakkeenyatti kaasteerta warri biraas ni jiraatu. Sana booda sirba kee kan dura yeroon kutaa 10 baradhu ni baasee jettee jirta. Yeroo sani yeroon kutaa 10 baradhu Hacaaluu waan hin jaalladhuuf. Okay, yeroo kam ture yeroon kun? Bara 2009 kan walaloo barreessu jammare. Barreessuu jalqabde. Gumilee keessatti ni hirmaatte ture? Inni hirmaadhu. Noormaalii ofittummaa kiyyaan sirba nan dhaggeeffadha. Sirba san yeroon dhaggeeffadhu walaloon kun akkam ta'a rukuttaan akkam ta'a riitimiin akkam ta'a jedhan ofittummaa kiyyaan hojjedha. Gaafa sana akka tasaa ta'e Hacaaluun boqotee ture. 2012 Hacaaluun boqotee ture ganna keessa jechuudha. Sanaan dura barreessitee? Sanaan dura barreesse walalicha. Bara sanyiin immoo inni boqotee bara itti aanu immoo sirba san hojjedhe walalicha. Itti dabaleen siru koyyaa sabboontuu mucayyoo warra galaanii ormi sobeen nuti seeqan wal bulfachuun malaani jedha. Inni kana booda? Inni walalicha yeroo san barreesse. Walaloo yeroo san barreesse sanii bara Hacaaluun boqote sanitti deebi'ee gadhiise. Itti dabalee sirboota. Sirba waa'ee Hacaaluutti. Waa'ee Hacaaluutti dabalee. Mee sirbicha akkam jedhaa? Hambo gubbayoon silaalu mantin dhabeeyaa Hacaalu wallaggarraayoon silaalu mantin dhabeeyaa Hacaalu salaaleerraayoon silaalu mantin dhabeeyaa Hacaalu seena gaariyyoo jetteetta fakkeenya dhaloonni dhaalu haceekoo ilmaa hundeessaa seenan keen baduu nu keessa goota koo ilmaa hundeessaa seenan keen baduu nu keessa jedha. Baay'ee bareeda. Kan egaa 2013 jechuudhaan. Kan hin gadhiise 2013 walaloo eeggas barreessa ture bara 2010 ijoollee walaloo kennaa ture. Waa'ee Hacaaluu kanatti galchite. Namoota laalchisee haalli adeemsatti deema jiru kun hin deemamoo hin deemu kan jedhu namoota laalchisee raawwadheen sirba san bara sanitti gadi lakkisee ture. Uummata biratti fudhatamni inni qabu akkam ture? Laalamaa jira bareeda homaan jedhu akka tasaa ta'eeti. Waan sani viidiyoodhaan illee hojjechuu hin dandeenye. Ani barataadha. Awduuma isaatii YouTube bira korsiise. Humni sin jiru yeroo sana. Humni sin jiru barumsa jira. Barumsis biyyattii nama godha. Waanuma isa jaaladhufan abbaa koo dhiphisee maatii koo dhiphisee waan akkanaan hojjedha waan akkanaa naa kennaa jedhee maatii koo irra fuudhee ture. Maatiin koo sanumaan naa gumaachanii hojjedhuudhaan na jajjabeessanii sanarraa maatii koo fuudhee sarchiidhaan jammare. Hanga ta'e fooyyee jedhee kan hin yaadu. Sirba irreecha hojjedhe san gubbaa irratti carraa miidiyaallee ergadhee abbootiin qabeenyaa namoonni garaagaraa kun illee na duuka dhaabbatanii aartistoonni Oromoo kun jabaadhu naan jechuudhaan amilee naa kennanii sirba irreecha san gubbaatti carraa miidiyaas argadhee carraa yoo jedhaan walitti dhufuus argadhee barnoota koos bara 2013 baruma san kutaa 12 qoramee bara 2014 kan nuti kan fixe bara 2013 kan hin qorame bara 2014 fiichetti hin beekne hundi keenya yuunivarsiitiitti ganna tokko aarsa goonee qoramne sanarraan kanaaf ijoolleedhaan walitti dhufee sirba irreecha san hojjedhee carraa miidiyaalee ergadhee. Amma qormaanni kutaa 12 suusuu jalaa fi inni sababa. Weellisaa ogummaa biraallee yaala waan jiruuf. Ogummaa biraarra waan jiruuf yoo darbullee baate ati sababa qabdaa fakkeenya.
Garuu qabxiin dhufee moo hin hafe? Hin hafe. Weellistummaatti bobba'eetaa. Beekeetuma jalqabee inni fakkaata jalqabayyuu. Jechuun Ay, fedhii daa'imummaatti jalqabdee namoonni baay'een namni warri daa'imummaatti jalqaban yeroo duraa milkaa'uuf illee baatu gara fuulduraa caarraa itti milkaa'uuf qabu. Maaliif seeti? Chaalenjii argaa deemanii bilchaachaa deemu. Si galee maalirraa ka'ee tanan naaf milkaa'e maalirraa ka'ee tanan naaf hin milkoofne waan jala jiru of jala haqaa deemu gufuu jiran maalirraa akka namoonni baay'een immoo umuriin isaanii deemee kan sirbatti seenanii milkaa'anis jiru. Isaan maachuriit leeviliin isaanii sadarkaan bishina isaanii durumaayyuu umuriidhaan waan isaan barsiiseef. Garuu ijoolleen immoo amma warri amma ingiliffarratti sirboota baay'ee hojjetan afaan ingiliffaatiin daa'imummaa isaaniitti ka'u. Saksas hin ta'an yeroo duraatiif. Egaa waan baay'ee hojjetanii booda baraa deemu waan hojjetan sanirraa ekspiriyaansii isaanii maal gochaa muuxannoo isaanii daddabalaa gaafa deemu gaaf tokko saksas ta'u. Warreen illee saksas ta'aa guddachaatuma deeman jiru beeki. Daa'imummaa irraa warra jalqaban kun caarraa qabu jechuuf malee umurii kee gaafannee niitistii fuudhuufinaati. Bara jalqabaa sirba jalqabaa kee baastu sanii jaalaluma haceedhaaf qabdurraa kaateetti immoo sirba Durumaayyuu barreesse walaloo jedha. Walaloo durumaayyuu barreessan ture. 2010 barreesse garuu sirba hin gadhiisne akkanaaf galetti. Haalli dhugaadha. Sana booda immoo maal godhee akka caarraa ta'ee Hacaaluun yoo lubbuun isaa darbu Hacaaluun hangin dinqisiifadha jedhee rakaa duraayyuu maal godhee walaloo sana keessatti daayibarti godhee qabiyyee isaa waa'ee Hacaaluutti dabaleet bara 2013 gadhiise akkanaaf galetti. Dhugaadha. Na keessa dubbatte. Dhugaadha. Akkasii. Maatiin akkamiin si deeggaraa ture maatiin gaafa yeroo baay'ee ijoollee waan fedhii isaanii waan ispeeshaalii waan aartii kanaan wal qabate gaafa akka hojjetan hin barbaadan isaanis immoo bakka guddaa akka waan gaan ittiin fakkaatu kan kee maatiin akkamitti si dhugaadhaan yeroo sanitti barumsa baradhunaan jedhu isaan barumsatti na jajjabeessu barumsaan gasee tokko nan hojjedha ture isaan baratee iddoo guddaa ga'a malee guyyaa tokko illee waa'ee kanaaf abjootanii hin beekanu. Mee sirba isaa irreechaaf baasee jedhu sanitti adeeman. Sirbicha. Sirba irreechaa qabiyyeen isaa aadaa fi duudhaa ibsuu akka ta'e uma shakkiin qabu irreechi irreechuma. Ati isarratti hojjedheetti bara kam inni? Irreecha bara kamiitiif qopheessite? Bara 2014tiif hin qopheeche jechuudha. Bara 2014tiif qopheechiin kan hin barreesse jechuudha walalicha. Bara 2014 qopheessin gadhiise ture. Maal jedhaa yoo sirbichi? Warri goobeedhaan ka'a. Goobeedhaan ka'a? Goobee ka'a manuma keessumaan. Meegaa goobee sanarraa dhiichisaa bu'anii isaan illee dhiichisan. Godina gara goobee? Edoo goobeerratti. Goobee sirbaa baate? Shinooyyee keessatti wal arginee laata. Garee kam keessa jirtu laata tintiimii kana? Shinooyyee boraatti promooshinii dhaanii. Yeroo tokko faanaa dhuftanitti OBN wajjin. Ani baranu mani hirmaadhee. Ambaraa kanarratti. Dubaroota walii hirmaanne turre. Jiru ijoollee tiimii baay'ee jira. Finfinnee keessatti kan hojjechaa turani. Nuti immoo akka hojiitti barana eegalee sanatti fakkaatu. Ati immoo bara 2014. Bara 2014. Yeroo sanas goobee sirbitanii jiru? Yeroo goobee kana aadaa kana dhiichisaa turre. Dhugaa. Finfinnee keessa moo shaggar keessa? Shaggar keessa Finfinnee keessa. Finfinnee keessa dhiichisne. Lakki barana nuti jira. Boraatti promoshiniinis jalqabee ture. Barana nurraa dhaloota barsiisa kan jedhan tokko jira miti. Waa'ee aadaa kana yunti bara 2015 tuttunne 14 tuttunneeti. Bara kana immoo haala gaariidhaan dabarsan jiru. Haala baay'ee namatti toluu fi haala bareedaadha kan isaan dabarsanii. Maaliif dhaloota tokkorraa waan gaarii hubatta. Kun immoo goobeen aadaa keenya. Ati yoo dhiichistees sadarkaadhuma goobee dhiichisurra jirta rakkoon qabu. Maaliif inni akkuma dura kaasee artistoonni baay'een dhiichisanii turan yookaan immoo waan sana akkuma inni jedhe aadaa baddisuun akka galtu akka mul'attu Finfinnee keessatti ispeeshaalii wanti seensa 2016 irratti wanti hojjetamaa ture hunduma keenya kan boonsedha. Sanaaf galatoomaa sumaanii. Umrii keetis hin jechuuf. Umriin sirra hin darbine. Dhugaadha. Bareedaa sirba. Anallee baay'ee. Shinooyyee numan sirba baradhu. Amma wanti haaraan hin jirretti jechuudha. Achiin nu haa ga'u
wanta jajjabaachuu qabudha baay'ee jechuun namoonni baay'een itti boonaniiru ana dabalatee jechuun waan bare anuyyuu goobee wanta jedhamu duraan akkanuma jechumaan an beeka ture. Baay'ee namatti tola. Anaallee amilee guddaa naa kenni. Goobee kana hojjedheen ture. Yeroon goobee kana hojjedhee jirutti immoo haala kanaan aartistoonni karaa hundumaadhaan daandii hundumaadhaan gaafa goobee kana dhiichisan baay'ee nutti gammadi. Gaafa wajjin deemee dhiichisu maaliif osoo waa'een goobee kun magaalaa keessatti hin jammaramin dursa miidiyaa irratti waan ta'e dabarsaa ture. Sanirraa nafee immoo abjuun kee gaafa milkaa'u jira beekta. Abjuun koo dhugoomee. Sana duras goobee gara keenya kun tafarii taadhasaatis sirba goobee baasee ture. Bilisummaa Raggaasaatis sirba goobee baasee ture. Ani isaan sadaffaadha jechuudha. Goobuma san. Sirba goobees baastee gaddiste? Dursa gaafa ati waa tokko irreecha hojjettu dursa goobeedha. Goobeerraan irreechatti ceeta. Wal qabata. Achuma keessa jira jechuudha. Achuma keessa jira. Wal qabata. Goobeerraa ka'a. Goobeerraa ka'a. Adeemsi jalqaba shinoo jedha. Shinoo jedhu baroonni jedhani. Qaammee. Shinooyyee qaammee maskaloo. Daddarbaa karra yaana. Nuti qabachaa yeroo isaan xumuran immoo goobeen keenya shinooyyeen kan dubartootati. Goobeen sun immoo keenya waan ta'eef goobeerraan ka'ee irreechatti dhaqe. Inni amma waa'ee goobee haa sirbu atis waa'ee shinooyyee. Kanaafuu sirbi sun goobeerraa ka'ee irreechatti cabsa yookaan immoo tiraansfer godha yookaan immoo ce'a. Akkamitti jalqaba goobeen yeroo jalqaba. Kanaafuu immoo karasumaan immoo gara irreechatti dhufta jechuudha sirbicha. Ani nan baasaa kan na jalaa goobee jedhu. Hin dandeessu ture naalaa qabu. Wajjin leenjisaa wal gargaara. Akkam jenna dura dura. Yaa birraa masqalli keetii ajaba goobee. Yaa birraa jireenyi waan hunda qaba goobee. Yaa birraa masqala mootiin ayyaana goobee. Yaa birraa masqalli keetii ajaba goobee. Yaa birraa jireenyi waan hunda qaba. Yaa birraa masqala mootiin ayyaana. Yaa birraa guddicha kooti nattaana. Haayee jedhama. Sana booda warri Finfinnee galma keenya irreeffannu hundi keenya qeerroof qarreen hunduu yaa'e warra Finfinneetti wal beela. Iyyoolee damma birraa toon dhannaqa. Teempoodhuma kanaan immoo teempoodhuma goobee sanii. Lakki goobee gaafa jedheen goobee goobsii haayee kana ce'ee raawwateet iyyooleetti ce'a. Maaliif iyyoolee damma birraa too maaloo. Masqalli waggumaa damma birraa too maaloo. Iyyoolee damma birraa too abbaa ufatuufuu damma birraa too maaloo. Iyyoolee damma birraa too maaloo itti akkasii sana booda geechee moongeenye ijoolleetti dhufa. Yaa ayyaana waggaa geechee moongeenye gaafa dhufe iyyoolee kana taphatamee mire irreecha buunan. Geechee moongeenye ijoollee geenye kaa geenye yaa foolleedhanii. Foollee jechuun jeeneraalee akka waliigalaatti geechee moongeenye ijoollee jechuun immoo ijoolluma keenya sana booda irreecha buuna aadaa keenyatti dhufa. Haalli irreecha kana fakkaata. Baay'ee irreechi amma ofuma isaatiin wanti si qabatu jira yeroo wanni qaba si galee istaatasii yookaan immoo sadarkaa umurii isaaniitiin daa'imman dura dubartoonni itti aananii jaartoleen itti aananii abbootiin gadaa itti aananii warri dursan wanti jedhaa deeman jira. Wanti harmonaayiz wanti ta'e wayii wanti walitti makamu wayii jira. Kan dargaggeessi garasii sirbu kan immoo jaartiin garanaan yoo namoonni guguddaan immoo maree achi jalatti immoo wanti gara biraatiin immoo dhaga'ama. Nama qabata baay'ee. Irreecha ni yaadadha anuyyuu. Birraa nu yaadachiiste. Dubartoonni immoo akkam jedhu mee waa'ee goobee irratti yookaan irreecha irratti waan ta'e keessaa nu buusi. Goobee irratti shamarran homaa sirbani. Shinooyyee irratti jechuu keeti? Sorry to say. Utaalloon naqabeetta akkuma artistii nama kamiitu. Bayi. Utaalloon naqabeetta. Har'a utaalloon naqabeera. Amani. Torban lama dhiichisaa baate ookee jechuuf jirtu si yaalaa qabna dhugaa. Sirba tokko kanan hin daganne walaloon hin daganne hin qabaani. Baay'ee shubbisa kanaan faan hirmaachaa turan. Naa galeera shubbisa maa tokkoffaa.
Shololiyaa durbee dangashee. Shololiyaa durbee dangashee. Shololiyaa durbee dangashee. Shololiyaa durbee dangashee. Durbee dubara baddaa kan morma langaa fardaa loliyaa durbee dangashee. Shololiyaa durbee dangashee. Shololiyaa durbee dangashee. Shololiyaa durbee. Durbee dubara baddaa kan morma langaa fardaa naan jettu. Gaafan kana jiru. Durbee dubara baddaa kan morma langaa fardaa. Fardaa. Kanaayaa. Akkuma ilaalletu hin Irra naa deebi'e durbee durba. Durbee dubara baddaa kan morma langaa fardaa. Hayyee. Walaloo kana wayifuun qabadhe. Malee shinooyyee irratti seensisaa kanaa miti baay'isee. Okay. Beenkunni buqqifannaa beenkunni buqqifannaa daddarbaa Daddarbaa karrayaana. Shinooyyee Yaa, naaf qabana. shinooyyee qaamee yaa masqalooyyee. Masqalooyyee. Anuun an beeka malee. Amma Nkutata shinooyyee qameyaa masqalooyyee. enqulxaaxa shinooyyee qaamee yaa masqalooyyee. Nagaa. Galatooma you are this bileen arba. Dhiifama jedheera. Baay'ee wanti sana yaadanni sirriitti jechuun wanta yeroo san ta'u yeroo tokko tokko kamaa inni jira miti miimooriitu ta'a. Bara gireetiin nu haa ga'u sirriitti irraa kan jennu ta'a. Sirbi irreechaa fi hojjetame sun kana fakkaata jechuudha. Amma immoo sirbi sadaffaan hojjetamee dhume noormaalii wanti isaa xiqqoo laallee irraa gagadhiifamaa jira natti fakkaate miti kaamingi suuniinsa. Baay'ee sirba bareedudha. Sirba warraaqsa natti fakkaata. Moo akkami jechuun sumarraa dhaga'uu wayya. Maalodha? Maal inni mata dureen isaa moo qabiyyeen isaa maali? Roorroon farra. Roorroon farra. Maal inni qabiyyeen isaa? Egaa akkuma beekamu roorroon farra jechuun waan tokko yoo sitti babbaagitee achi deddeebi'ee si'a talachaa cunqursaa jechuudha waan biraa miti. Namni immoo gaafa roorrifamu gaafa cunqurfamu abbuma fedhee biyyuu cunqursaan waan badaadha. Waan gurra namaatii fi ija namaatti illee hin tolleedha. Haaluma Oromiyaa keessa jiruu fi haaluma Itoophiyaa keessa jiru kana ilaaleen roorroon farraa. Keessattuu baay'ee uummata Oromoo yoo ilaalle duris roorrifamaa ture har'as roorrifamaa jira. Roorroon kun immoo waan badaadha waan gadheedha kan hin jedhu achuma keessa fudheeyyuu isarraa akka hojjetan roorroon farraa cunqursaarra jirra. Uummanni Oromoo cunqurfamaa jira. Har'allee kan itti qabsaa'onni keenya morma muramanii itti lubbuu isaanii dhabanii fuudhanii qabsoo kanaas hin gaane. Qabsoo kanaas ijaa gaanu malee irratti walii galuun hin danda'amne. Walii galuu hin dandeenye. Maqaa mootummaa sababeeffachuudhaan immoo iddoo garaa garaatti mootummaa irra hidhachuudhaan faannoon Amaaraa waan baay'ee waan gochaa jirtu hundi keenya waanuma quba qabnu kana achi gaafa maqaa mootummaatiin hidhatu uummata nagaa irratti dhukaasa banu uummanni keenya irratti roorrifamaa jira. Keessa gadi bu'ee diippilii kan laalu yoo ta'e manneen barnoota illee cufamanii jiru. Uummanni keenya barachaa hin jiru. Har'as roorrifamaa jirra. Kaleessa roorrifamaa turre. Kaleessa yeroo roorrifamnu roorroon kaleessa hin bareeda hin miidhagallee. Kanarraa garuu gurra keetii fi ija keetiin tolu. Akka waan abaarsa qabnu sana fakkaata yeroo tokko tokko. Duraan uummanni Oromoo tokko ta'eeti sirna wayyaaniitiin lolaa ture. Gaaffii abbaa biyyummaa gaafachaa ture. Gaaffii mirgaa dimokiraasii jedhamu kana gaafachaa ture. Har'a garuu uummanni Oromoo ofii wal lolaa jira. Ilmata abbaa ajjeesaa jira. Abbaatu ilma ajjeesaa jira. Waan fokkuu waan badaa waan seenaa Itoophiyaa kana keessatti miti addunyaa kana keessatti galmeeffamee hin beekne waan kun. Har'a keessa gadi buunee yoo ilaalle manneen barnootaa cuccufamee jira. Warri qaama siyaasaa kana oofu garuu ijoollee baadiyyaatti barate. Seenaa isaanii keessa gadi buutee gaafa laaltu yookiin gaafa dhageessu. Har'a garuu manni barumsaa kan dhaabbachaa jiru baadiyyaatti. Namni yeroo wayyaanee sana Oromoon barachaatuma gaaffii mirgaa gaafachaa ture. Gabareen qotachaatuma gaaffii mirgaa gaafachaa ture. Qabsaa'onni yeroo sana itti lubbuu wareegamaatuma itti aarsaa kaffalaatuma gaaffii mirgaa gaafachaa ture. Har'a garuu uummanni keenya karaa bobba'ee galu dhabe. Roorroon kana caalu jiranatti hin fakkaatu.
sirba yoo san ga'ee ta'u namaa tokko baala gizee kan jedhu. Baala gizee odoo taane rakkoon qabu walii gallee. Garuu nuti waliin galle baala gizee miti. Gadduutti maqaa kan arganne. Sinaa ajaa'ibu waan dhugaa. Dhugaadha baala gizee odoo tokkummaadhaan Oromoon diinagdee irratti diippin diinagdee irratti keessa gadi bu'ee hojjete. Siyaasni isaa osoo lafa qabatee osoo tokko taane osoo tokkummaa cimsine osoo lubbuun namaa amma samunii ta'eera lubbuun namaa. Namni yoo du'e calsee tuan bira darbu. Eewwata ajjeesaa jira Oromoo ajjeesaa jira. Jecha Haacaaluu tokko keessa wannan irraa fanne. Oromootti dhukaasuu fi Oromoo ajjeesu arguu caala du'a wayyaadhe. Dhugaadha warri du'an kan argaa jiran. Maaliif hundi keenya iyyuu waanuma naannootti beeknu kana waanuma gandatti beeknu waanuma hundi keenya guyyaadhaan sooshaal miidiyaa gubbaatti argaa oolu kana lubbuun namaa badaa jira. Waaqayyo illee nuuf araaramuu dhiisetti akka fedha keenya waa hundi nuu ta'uu dhiisa jira. Akka waan Oromoon abaarsa qabu san. Asiin tokkummaa humna hojjenne asiin qaamni biraa ka'a. Namni gaafa qabsaa'u waan qabsaa'uuf baruun bareeda beekta. Namni aarsaan kun hundi itti kaffalamee dhufee immoo aangoorra koree aangoo qabate kun immoo aarsa duraan itti kaffalamaa ture san baagdaawwan duubatti deebi'anii yaadachuun waan gaariidha. Uummanni Oromoo kun qabsoo sirna wayyaanee sirna dargii keessatti maal dabarsaa ture? Eeggas lubbuun qabsaa'ota keenya lubbuun ilmaan keenya wareegame har'a oo eegga lubbuun isaanii wareegame uummata Oromoo kanaaf bu'aa maaliin buusa jira? Akkamittiin keessa gadi bu'ee ilaalatti jira? Akkamittiin Oromoo diinagdeen ijaara? Akkamittiin qabsaa'ota kana? Qabsaa'aa jechuun nama ajjeesumti beektaa? Waanuma Oromummaa keetii irratti cimtee hojjettee dhaloota waa lafa keessa darbuudha. Qabsaa'aa kan si achiisiisu. Noormaalii nu akka waliin galle waatu jira ta'ee annu afuyyuu naa gaaffidha. Falachuun nu barbaachisa. Isuma dhugaan jedha. Waan baay'ee fokkataa waan waggaa shanan kana keessatti argaa jirru kun waan gurra keetii dhaga'uudhaan illee hin tolle. Baay'ee immoo laalle magaalaa Finfinnee irraa beektotaa fi hayyoota bulfachuu didde. Waan diddeef kayyisaa warri gamaa dhufanii keessa waa godhan ta'u deemnee ayyaantu gaafanna malee ulfaata kun beekta. Kanaafuu fayyee addaan si kutee sirbii amma hojjette kun mata dureen isaa roorroon farra kan jedhu kun haala yerootiin wal qabatee wanta hojjetamedha jechuudha. Wanta amma mul'achaa jiru kanaan wal qabatee sanarratti kan hojjetamedha jechuudha. Fundurumattuu ilaalla waan isaa haala amma jiru kanaan uummanni Oromoo maalirra jira? Beeksisaan qabiyyeedhuma isaatti irraa yookaan eebbaa roorroon farra jedhame. Kanaafiyyuu akkuma beekamu manni bal'aan akka biyyattiitti guutuu biyyattiittis ta'e akka Oromiyaatti haalli nageenyaa jiru baay'ee ulfaataadha yeroo kana. Qaamni waliigalees waliigalaan jiru uummannis tasgabbii dhabeetoo miira hin taane keessa galeeti kan jiru. Garummoo artiistiin gaheen isaatii quuqama sabaa kana baasudha. Akkuma isaatti innis immoo kanuma ilaaleeti natti fakkaata. Artiistii gaafa ta'u quuqamuma hawaasa isaa kana keessa jiru waan isa quuqeef karaa sirbaatiin ibsuu barbaadeeti natti fakkaata. Sirbi keettis akkasuma ifuma jira waan irratti. Artiistoonni sun keessumaayyuu bara 2015 as wanti hojjetamaa jiru waanuma kanaan wal qabateedha. Inni amma fakkeenya baala gizee kaasee jira. Siyaasni biyya kanaa fi wanti Oromoon jiraachaa jiru faallaa akka ta'e agarsiisa. Akkasumas immoo gara biraatiinis wanti hojjetame jira. Fakkeenya amma keessummaan keenya kanaan dura asitti affeerree akkuma isaa haala yeroo haala Oromoon keessa jiru wajjin wal qabatee yaa Rabbi araara jedhee fakkeenya Dajanee Jaalataa kaasuu ni dandeenya. Artistoonni baay'een waan kanarratti hojjetaa jiru. Egaa innis immoo iyyuu dinqisiifataa artistii keenya kabajaa jaalannuu fi artistii gameessa ta'e artiist Haacaaluu Hundeessaan dinqisiifata waan ta'eef isumarraa barachaa deemanitti fakkaate quuqama hawaasaan jaalatu. Quuqama hawaasaa Oromootti wanti takka akka bu'uun barbaadu artistiin keenya kuni atis immoo isuma jaalalaalaa guddatte waan ta'eef kanuma sirba qofa osoo hin ta'in uummataaf quuqamullee jaalala uummataallee
Waan kana isa waan kana dhaalaa dhuftee taatisi. Galatoomisin jenna. Nuuf bulaa namoonni akkasii. Waan guddaadha baay'ee artistiin akka Hacaaluu kuni namoota isaan duuba jiran fakkeenya ta'aa jiru. Ilma itti guddisuun kana ture. Ilma itti guddisuun kana. Ilma itti guddisna. Ilma itti guddifachaa jiraachuun kana. Wanti jedhamu sun kana natti fakkaata. Mucaan kun immoo qacalee ol guddachaa deemu amma kana jalqabumsaa gara fuuldura umurii isaa hafanitti waan kana caala akka hojjetu. Kunis tokko kaanis gaaf tokko waan jedhamu jira. Kanaafuu waan guddaa sirraa eegnaa kana caalatti hojjechuu dandeessa kun ka'umsa keetii. Waan sirrii waan babbareedaa sirraa eegna hojiiwwan babbareedaa. Mata dureen sirba sanii nu yaadachiisu laata sirba amma dhufaa jiru kan amma haala yeroo irratti kan hojjetame. Mata dureen isaa roorroon farraa falmadhu tiidhoowwii ofirra. Roorroon farraa falmadhu tiidhoowwii ofirra. Oromiyaa roorroon farraa falmadhu tiidhoowwii ofirra. Roorroon farraa falmadhu tiidhoowwii ofirra. Finfinneef shaggarii roorroon farraa falmadhu tiidhoowwii ofirra. Baay'ee bareeda baay'ee. Ana qoyaarra goofaree kana filannaan dargaggeessa wayna seetaniiti immoo sirba dargaggeessa. Dhiichisiinaan jechaa jirtu. Waa'ee goofaree siifaa sirbuudha. Innis goofaree qaba baay'ee. Lakkiin dhiichisiifaanaan jechaa jirtu akkaataan ati itti na ilaaltu faan eebba. Lakki gaa'ee shubbisa nan danda'a jettee duruma dubbattee moti. Ani jalaa qabaan jira sila. Akkuma artistii qaba. Morma na dhukkuba. Takka qufaan naqa takka mormi na dhukkuba. Maayinni waan saa naman jechisiisudha. So fayyee waan bareedaadha ammas kan qabattee dhufaatii jirtu. Normaalii dhuftee geesseerta jechuun gadhiifamuu qofa tafe natti fakkaata. Yuutuubaroota wajjin haasaa jirtan natti fakkaata. Akkan odeeffannoo qaba. Murteessiteerta yuutuubii kamirratti gallakkiste? Sarch out gochaara natti fakkaata. Haasofsiisaa jira. Dubbisaan jira. Normaalii wanni nuti hubachuu qabnu sirba kana keessatti sirbi kun qaama walitti hin qeequ qaama gaditti hin qeequ. Qaama walitti hin faarsu qaama gaditti hin faarsu. Roorroo Oromiyaa keessa jiru kana qofa. Malee roorroo jiru wanta mul'atu, wanta uummata Oromootirra ga'aa jiru. Fedhii fi dantaa uummanni Oromoo dhabaa jiru kana. Uummanni Oromoo bilisummaa barbaada. Bilisummaan arganne uummanni Oromoo nagaan bobba'ee galuu barbaada. Nagaan bobba'ee galaan jiru keessattuu daanga gubbaarratti wanti ta'aa jiru kana. Asuma fudhanna fakkeenyaaf naannawa Kuyyuu, naannawa Milkii, naannawa Darraa. Naannawa Qarree Guwaa aanaa warra Jaarsodoo jedhamu tokko faannoon maqaa mootummaatiin hidhatte gaafa mootummaan asii federaalli bu'ee ol jaati ishiin mootummaa wajjin nama lolu fakkaatee meeshaa irraa fudhatanii galuu sana booda uummata nagaattiin ajjeessu. Mootummaanis maal akka figgoote jedhee hin gaafatu. Maqaa obbo balleessinaati. Waan baay'ee ulfaatu waan baay'ee nama aarsu. Obbo faannoo miti mootummaa wajjin wal galteerraa gahuu dadhabaniiti. Ganaa kan walii galuu jedhanii kan Waaqayyoo beeka. Obbo kan faannoon balleessu miti mootummaa wajjin walii galtee gahuudhaaf deeman ta'uu danda'a yookiin gahuu dhiisuu danda'u. Ganaa maqaa obbo balleessinaatiin obbo firaa dhoowwarraatiin uummata nagaa miidha jiru iddoo garaa garaatitti. Uummanni keenya qotatee nyaachuu dadhabe. Daldaalaan keenya daldalatee buluu dadhabe. Uummanni keenya rakkina guddaa keessa jira. Mootummaan dhugaadha. Nuti qaama tokko. Qaamni gadiitis keenya, qaamni oliitis keenya guyyaa tokko walii galannu. Gaafa walii galle gaafa dhugaan bakka jirtu beekamte walitti dhaabne tokko ta'uu dandeenya. Amma walii galuutti garuu amma miidhamaa jirra isa. Amma walii galuutti garuu qaama biraatiin miidhamuu hin qabnu. Qaamni biraa maaliif nu miidha? Kanaafiyyuu wanti inni guddaa dabarsuu barbaadu uummanni keenya uummanni Oromoo bakka jirutti namoota maqaa mootummaatiin hidhatanii faannoo uummata keenya reeba, uummata keenya darara, uummata keenya hacuucaa jiran kun odoo bakka tokkotti uummanni keenya tokko ta'ee ofirraa qolattee kun waan das nama jedhudha, waan nama gammachiisudha. Mootummaanis immoo
namoota akkana kanaa kan meeshaa hidhachiisuudhaan dura hojii isaanii odoo dhiphi keessa gadi bu'ee ilaalee qorachiisee maaliif bulchaan aanaa jira, bulchaan gandaa jira, bulchaan godinaa jira. Haala isaanii odoo sakatta'ee uummanni keenya hin miidhamu. Nuti qaamni lamaa kun walii galla. Guyyaa tokko. Garuu san keessatti immoo qaamni biraa maaf nutti fayyadama? Maaf nu miidha? Har'a abbaan kee bobba'ee gingee danda'ee hin galu. Maasiriin ta'e gabaa baatee nagaan hin galtu. Manni jalaa gubachaati. Horiin ishiin ittiin qottu, loon ishiin ittiin qottu jalaa saamamaa jalaa qalamaati. Diinagdee illee nu barbadeessati. Waraanni guddaan maqaa faannootiin karaa darraa fi karaa qarree guwaa kana jiru waraana baay'ee cimaa maqaa faannootiin. Mootummaa fakkaatanii uummata nagaa miidhu, uummata nagaa ajjeesu. Kana mootummaan callisee ilaaluu hin qabu. Qaamni gajjiloorsu callisee ilaaluu hin qabu. Nuti qaamni lamaan kun guyyaa tokko waliin galanii gaafa isaan walii galan immoo nuuf gammachuu keenya. Nu amma yoo nyaanne quufan jirru, yoo laffaanii argachaa hin jirru. Amma feete yoo nyaatte odoo lammiin kee siin nyaatamu homaa waan si gammachiisuu fi waan sammuu kee bohaarsu natti hin fakkaatu akka kootti. Gaafni nuti tokko taane jedhu gaafa uummanni Oromoo kun walii galee walii galtee irra geenye tokkummaa finnee diinagdeedhaan ijaarramne kan dheebote dheebuu baasne kan beela baasne akkasitti tokkummaa fuune dhuguma Oromummaa si'achiisiisa Oromummaa urgaa Oromoon illee har'a garuu amma barbaade hanga fedheeyyuu nyaattos dhugis hin gammaddu yaaduma ofitti. Nu asitti nyaannee dhunnaa kan du'u lammii kiyya kan achitti du'u dhiiga kiyya. Warri qaama kana oofa jiran kun isaan noormaalii walii galu boru. Akka har'aa kanatti nafu dukkanaa'ee nafu odoon bariin. Sana gidduutti inni guddaa wanti na gaddisiisu kana kan gidduutti qaama biraatiin miidhamnu kan. Kan of qolcha asirratti eebbaa. Kanaafuu itti ilaalaa jechaadha. Obbolaan lama wal lola miti. Manuma keessatti iyyuu gaafa ilaaltu inni walitti bu'uunsaa nafu. Maaliif obbolaadha wal jaalata hammeenya illee badaa walitti qabaatee osoo hin taane wanti sirraa'uu qaba jedhee waan yaaduuf walitti bu'a obbolaan lama mana keessatti. Garuu immoo qaamni sadaffaan dhufee tokkoon hoololu akkam ta'a. Yookaan immoo dantaa waliin qaban irratti gaafa qaamni biraa dhufee dubbatu yookaan qaamni biraa dhufee dantaa isaanii sana tuqu lamaaniin illee ka'anii tonnoo jedhu malee waan walirratti dhiisaa wayitii miti. Atis dhaamsi kee kun akkasumatti fakkaata waan waliin qabnu irratti waliin taanee too ofirraa ittisuu qabna waliin jiraachuu qabna waliin jabaachuu qabna qaama sadaffaaf ittiin seensisanidha. Dura garuu akkuma isin lachuu kaassan qaama sadaffaatti quba qabuu qofa osoo hin ta'in walittuu quba qabuu qabna jechuun numatu balbala jalaa saaqaa jira waan ta'eef durumas beekamaadha kun jechuun Oromoon Oromoof irrafnees jira jechuun dantaa ofii barbaannu san inni akkuma jirutti ta'ee wanti isaan har'a walitti gamaniif kun yookaan wanta Oromoo fayyadu jedhaniitoo wanta qabatan gara fuulduraatti wanta qabatan ta'uu mala ta'us dhiisuu mala sanaan beeku. Garuu sana dura akkuma inni kanaan dura kaase Oromoon qotatee firiisaa hammachaa hin jiru daldalatee irraa buufachaa hin jiru inni sun hunduu hafee walitti gamaa jirra wal ajjeesaa jirra. Warra gamaatitti yookaan immoo warra Oromoo fi seenaa Oromoo jibbu Oromummaa warra jibbu isaan itti quba qabu qofa osoo hin ta'in dursinee numtuyyuu ofitti quba qabne maaltu nu gidduu jira tasgabboofne ilaaluun gaariidha waan jedhu kaasuu barbaadaniiti natti fakkaata. Yaa Rabbi araara jenneetuma bira dabarreessa. Tole kaa daawwattoota keenya qophii keenyaan akka bu'aaraa akka irraa bashannanaa jirtan abdii guddaa qabna. Keessummaan keenya irraa gameessa dhugaa umriidhaan xiqqaatullee waan hojiilee gurguddaa kan hojjetu yaada gurguddaa kan qabudha. Eebbisa akkamitti ilaalta keessummaa keenya irraa? Keessummaan keenya irraa akkuma daawwattoonni keenya taajjaban yookaan immoo taajjabaa jiranitti qondaala gara fuulduraa abdii uummataa abdii biyyaallee ta'uudha. Wanta inni irraa sirbe qofa osoo hin ta'in sirboonni inni ittiin dhufuyyuu kan nuti dubbannu caala kan isa ibsuudha. Dhumarratti sagantaa keenya cufuun dura waa'ee sirba isaa jechuun kan dhufaa jiru kanarratti wanti jechuu barbaadu yoo jiraate yookaan immoo kallattii ergaa ittiin dabarfattu yoo qabaatte kan wanti jechuu barbaadu.
Dhumarratti wanti jechuu barbaadu ayyaantuu yookiin abbaa gadaa Zawudee Naggasaatiif galanni koo maqaa miidiyaa kanaatii fi maqaa uummata Oromootiin galata guddaan irraa qaba. Namni kun nama yeroo hedduu na deeggaruudhaan na jajjabeessuudhaan na duuka dhaabbachaa jiru. Nama yoo nani kufe na kaasuudhaaf wanna jedhabe naa kennaa jiru na kunuunsa jiru. Isaaniif horaanuu dagaagaa Oromummaan sin haa yaadatu akka Oromoo ol kaasuudhaaf Oromoo mataa ol qabuudhaaf yaaltan kana gadaan keessan illee olaa qabamu jechuun hin barbaada. Ayyaantuu Zawudee Naggasaa. Ayyaantuu. Baay'ee nullee mana isaanii deemneti isaa wajjin turtii taasisne irraa sagantaan isaanii isaan waliin hojjenne bareedaa ture gadhiifameera. Nullee isaan galateeffachuu barbaanna. Nu simatanii waa'ee Oromooti irratti ayyaana fi ayyaantummaa Oromoo mata duree jedhuun irraa haasofnee turre waan baay'ee irraa barannee waan baay'ee jechuun gadi of qabaniin waliin akka ayyaantuutti osoo hin ta'in akkuma nama noormaal akkuma nama kaanitti nu kabajaniin waliin waan baay'ee haasofnee turre. Nullee asumaan galateeffachuu ni barbaanna isaanii kabiraaw. Kabiraa immoo uummata Oromootiin sirba Roorroon Farraa jedhu yeroo dhiyoo keessatti yeroo muraasa keessatti simbiraan nan ga'a. Kanaafiyyuu sheer laayik gochuudhaan nu jajjabeessa'e sabiskiraayib gochuudhaan yuutuubicha nu jajjabeessa'e kanarraan kanaaf immoo hundi keessanuu Waaqayyoon tokko nu haa taasisu tokkummaa nu haa kennu dhiiga dhangala'aa jiru kana laalee nuuf haa araaramu tokko garaa jabaate kan tokko illee laalee nu haa dhiisu kanarraan kanaaf eebboo fi qiddittii fi boggeen galatoomatiin hin jedha ulfaadha fayyaataa. Ayyaanni Oromummaa si waliin yaa ta'u Eebbifame Fayyisaa Addunyaa. Fayyisaa Addunyaa jechuun akkuma maqaasa. Atillee egaa akkuma maqaa keetii akkuma tattaaffii keetii guddadhu mul'adhu Oromoo irra darbii biyyaaf bulii Afrikaa irra darbii akkuma maqaa keetii akkuma maqaa abbeetii addunyaaf illee bulii iddoo guddaa geessee akkasii agarru hawwii guddaa qabna nuuf jiraadhu. Hojii kana na jajjabeessuudhaan dursumaa qabanii jabaadhu naan jechuudhaan inni guddaa irra caala kan na duuka dhaabbachaa ture abbaa koo Addunyaa Baaruuti. Isaaf galata guddaan qaba. Harmee koo Caaltuu Naggasaa fi obboleewwan koo firiyoota koo hunda gama hundaan jiraniif na jajjabeessaa na duuka dhaabbachaa turanii galanni koo guddaadha jechuun hin barbaada. Uummanni Oromoo hundi keessan yaada qabdannaa kennaatii yoon balleesse na gorsaatii namni kamiyyuu hin balleessaa. Yoo nani dogongora keetirraa sirraa jechaati dogongora koo dhiissanii waan ani irraa barachuu qabu natti maatii akka na waliin dhaabbattan abdiin qaban siniin jedha. Dhaamsi kana caalu hin jiru. Kana caala kadhattuun godhin Tole hordoftoota daawwattoota keenya qophiin nuti har'aaf qabannee isin biraa gahaa turre kanuma fakkaata. Torbee qophii biraatiin aga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa kan isiniin jennu qopheessitoonni qophii kanaa ana Qiddist Baqqalaati. Anis eebbisaa jiruuti. Keessummaan keenya immoo Fayyisaa Addunyaati. Ogeessi kaameraa keenya immoo Boggaalaa Habtaamuuti. Horii buli jennaan. Galatoomii. Torbee gaarii qabaadhaa isiniin jenna. Ulfaadhaa horaa baay'ee torban gaa kumaatu jette keessummaa biraatiin kan walitti deebinu ta'a. Hamma sittaanis maaliif narraa faayidee kanaan? Maasirraaf. Nagaatti. Thank you.